ummata salaale waan inni irra jiruuf waan inni ta'aa jiru akkana jedhanii hanitti haasa'anu miti maatii dhugaa rabbi sin jedha akkana osoo sin jedhee kana jedhee hanan haasa'e dhiisuu galla maaliif isa maatii nageeffadha wanta haasa'uu qabu miidiyaadha beekanii gaafa haasa'u laala gaafa haasa'u hin waraabama jechuudha as jala diininis firinis hundinuu dhaggeeffatan jechuudha gaafa nuti hadheeffannee lafaa kaane mootummaanis ummata kan nurraa dhorka Senegalii finxaaleeyyii amaaraa kan nurraa dhorka waan dhorki nuti wanta dubbachuu qabna amma rakkoo qofa osoo hin ta'in furmaata ummata kana ofirraa baasna bakka ummata kan nutis hadheeffannee garaa hidhannee ka'uu qabnaa sanirratti dubbachuu danda'uu qabdan amma maaliif rakkoon ni beena bakka rakkoon ni beena maal keessa akka jiru maal akka ta'anii maal akka ta'u jiru qalamnee jira mormi bara san harkaan nurraa muramu ture bara san harmaan nurraa muramu ture bara keenyoo mormaa muramee jechuudha gisee ilmoo keenyatti himnu maal jenna bara mormi bar muramee san jenna amma morma bira geenye jira okay qaama bakka bikki nafne tokko nafne bar kanaafuu amma maal dubbachuu danda'uu qabna akkam goonaadha laala akkam goonaa akkamitti deemnaadha furmaata irra dubbachuu danda'uu qabdan kalaas akkas yookiin yoo inni furmaan qabdi yookiin kabajamuu qabna yookiin sodaatamuu qabna waa lama keessaa tokko argachuu qabna jechuudha dachii namaan deene bar dachii keenya qalamaa jirra bar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي نماز ترجع. Okay. Isa kana kun furmaata dhabnee nuyi furmaata dhabnee hanta mukaan furmaata argachuu miti hanta aadurullee namuun hin beeku. Hamma dhagahaneeti atitu sagalee ta'aa jira malee aktivistii meeqa jira has sagaleen hin taane. Oromummaatu Oromoo keenya dhiisaa jiraam. Oromoon salaalee handu'aa jiru handhumaa jiru safuu tokko cabsee sun ta'in isas darraa karaa amaartota dimbararra wanna jiruuf. Badii tokko malee isaan buqqisuudhaaf darraadha buqqisanii salaaleedha shawaadha buqqisanii shawaan amaara gizaate dhalitoonni lafa keenya nusaamaa jiran. Inni kunis immoo Oromoon buqqa'eera. Buqqaa isa du'aa kana sun ta'in Oromoon du'aa jira sun ta'in dhumaa jira. Oromoon salaalee amma sa'aatirra dhumaatirra jiru. Dhumee dheebbeeksisaa jira of. Maaliif takkaan mallee osoo agartanii namoota buqqa'ee kana keessaa unkan qeerroo unkan immoo shamarran hin agarre maaliif seetan gimmaashis du'ee gimmaashis hidhamee jira. Kanaafuu furmaata nu jettan kun furmaata mangistii irraas ta'ee warra bosona keessa jirullee hin arganne. Kana caalaa qalamuu caalaa maaltu dhufa kana caalaa homtuu tokko hin jiru. Furmaannis isa jedhandamu nuyi tokko taanee toonii warra kanniin ofirraa daangessuu qabna. Isaanis kililii isaanii haasa ta'anuu nuyis kililii Oromiyaa keessa teenya maaliif isaan har'as kaleessas xalaata keenya isaan nu balleessuudhaaf nu buqqisuudhaaf kaaniiru. Garuu yoom nuyi tokko taanee ofirraa daangessina warra kanaa. Uummanni salaaleedhaaf hammanaa bichaa sagaleen tagabboo silaa buqqaa'eera lafni salaalee lafa Oromoo hundaati lafni shawaa lafa Oromoo hundaati maaliif ajandaa gootanii sirriitti miidiyaa kanaa ittiin hin baxabaxamne waa'ee kanaan kaleessa engadda waa'ee ganniitiif fiiltariidhaaf akkasitti miidiyaan tacamaallaqaa ture amma garuu uummanni salaalee akkatti qalamaa hanarra tokkicha kana laaltanii uummana hundatu akka hoolaatti qalamaa jira hoolaan illee ayyaan waggaa eeganii qalanii ilma namaa garuu halkaniif guyyaa qalamaa jira. Yaa ummata salaalee yaa ummata Oromoo hunda kutaa kudha tokkoon keessan maaliif falmiin jedhina hundi keessa sagalee ta'a iyyadha wal yaada wal malee hin qabnu walirraa dhowwaa isaan karaa salaalee ummata salaalee fixaniit humaa gochuuf miti seenanii toonii inuu ifixuudhaaf ganaa ummanni salaalee gadhume booda kanaan hin dhaabbatu. Kutaa kudha tokkoon waan keessan keessa seenanii nu qaluudhaaf akka har'a uummanni Oromoo salaalee qalamatti hunda qalama unkan borbaaraa godhanii nu bulchuudhaaf mootummaattis iyyannee humaa tokko hin arganne warra bosonaattis iyyannee humaa tokko hin arganne nuyi walii haa birmannu nuyi tokko taane walirraa daangessinudha. Kiyyaan raawwatana fakkaata. Okay, hedduu galatooma carraa yoonaa kennitanii yoonaa biraana dura jiraate bakka dalagaa waan jiruu fi waan gabaabduu tokko qofaan dubbachuun barbaada. Ulfaadha jecha wanni jiru waa lama Oromoo nama waa lama qofa wanni Oromoo barbaachisu tokko uummanni bosona keessa jiru kan maqaa Oromootiin bosona keessa jiru Oromoo miidhaa jira malee Oromoodha akka waa godhaan jirre asumatti walitti himnee bira waan dabarraachu kan itti aanu Oromoon kutaan kudha tokko guutuun gadi bahee rakkoo biraa doo hin dhalanne
daangaa Oromiyaa keessa warroota jiran nagaa biyya saniitiif barbaachisummaa waan hin ta'iniif tarkaanfiin jiru uummata kanaaf keessaa baasuudha jechuudha. Gabaabumatti wanni jiru jechuudha. Kanaan achitti nuti akka Oromootti bara hunda gaafa kaan ajjeesanii foorri matan nu sakkaan gaafa kaan basma'aam jedhee kiristaana adoo silaa irra fakkeenya warri irra akkasitti nama gorreessuun adoo irra silaa muslima taate biyyattiin sun silaa irra waan birattu deema jechuudha. Garuu basma'aam jedhee ilma kiristaanaa ka amantii takka waliin qabu wayita akkasitti gadi ciibsee rakkoo inni Oromoo ta'eef qofaaf ati gaallaa jedhanii maqaa sana yeroo inni gorra'u dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jiraachuurra dhabamuu filachuu barbaachisaadha jechuudha akka Oromootitti. Kana waan ta'eef jara keenna gabaabatti Oromoon yaadattanii gaafa nuti makkii sirriitti yaadattan jedheeti yaada gaafa torban baalee jenneeti sooshaal miidiyaa kanarratti torbee tokko doon gahin mootummaa fi waan biyya san keessa jiru hunda girgireessin hin beeytanii jechuudha. Kutaan 11 guutuun warri tiiktooka banatee qabu hundi karaa feesbuukatiin karaa adda addaatiin ummanni kun biyya keenya keessaa haa bahuuti. Dhumatee jira azoo nageenni jiru qofa waan jedhu chaalenjii uumamuu qabaa jechuudha. Daangaa Oromiyaa keessaa ummanni kun bahu chaalenjiin kun eegalamuu qabaa jechuudha. Chaalenjiin kun gaafa eegalame mootummaan ifii isaatii nagaa uummata kanaa yookaan fida tahuu baannan ammootinu rakkoo dhuftuuf itti gaafatamaa jechuudha. Wanni jiru suma kana. Nu nama ajjeesaan jennu, nama gorraan jennu, nama fannisaan jennu garuu wanni jechuu qaba. Daangaa keenya keessa lafa teenyarra warri waliin dhalanne waliin soddomne walitti qabnu sun gara naannoo isaan irraa haa ka'u yaada jedhu chaalenjiin eegalamuu qabaa jechuudha. Gaafa san nageenni hin bu'a. Gaafa san uummanni kun nagaa uummata kanaatiif daangaan Oromiyaa irratti nagaa qabuusu gaafas mootummaa naannoo kanaati jechuudha. Saniin achitti yoo ammootinuu mootummaan warra kana akka hin baane godhe waan dhufuuf mootummaan itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jechuudha. Haalli biraan jiru jechuudha. Haala lamaan kana qofa qaba Oromoon. Garuu Oromoon ardhas buris abdii irraa kutachuu qaba uummata bosona keessa socho'u kanneen jechuudha. Dhumateera. Mootummaa irraa abdii hin qabnu uummata bosona keessa socho'u irraa abdii hin qabnu jechuudha nuti Oromoon. Maaliif yoo ta'an naannawa ardha fakkeenya uummata kana itti gurraan waraana bilisummaa Oromoo keessa socho'u jaalattanii jibbitanii kijiba namni jettan an maatii naannoo sanirraa dhuftetti armeetan wajjin jirra jechuudha bakka kana. Kamaatiin isaanii sababa sanirraa ka'e achirraa baqatee archees hin jiru. Naannoo sanuu mootummaa miti jechuudha kanarra fakkeenya keessa socho'u. Humna hidhate maal eega jarri kun jechuudha. Gaafa keenya akkatti yeroo kaan warraa buran yeroo kaan ibiddaan bombiidhaan agartee hawaasa biyya san qubatu guututti lafarraa geessee buqqisaan eessa jiran jechuudha. Maqaadhaan Oromoodhaaf gaara keessa jira. Mootummaan bakka san hin jiru. Kan mootummaa bakka san irraa buqqise naannoo san irraa buqqise jira kana jechuudha. Kanaaf akka taphatti ilaaluun hin barbaachisu. Humni bosona keessa deemu kulleen humna badii Oromooti. Humni mootummaalleen nagaa uummata keenyaa eeguu hin dandeenye garuu ammootinoo dantaa uummanni Oromoodhaan dantaa fi kabachiisuu qaba. Kutaa 11 keessa sabni irra nama gorraa jiru kun Oromiyaa kutaa 11 keessa qubataa jira. Kutaa 11 keessaa akkamitti akka itti bahu chaalenjiin eegalamuu qabaa jechuudha. Wanni biraan jiru. Gaafa chaalenjii kana goone fakkeenya haati Oromoo ajjeefamuun haa dhaabattu salaalee ajjeefamuun haa dhaabattu. No. It's not reason. Kun reasonii ta'uu hin danda'amu. Aktiivisiin Oromoo, beekan Oromoo, maaliin Oromoo jara keenya gaafni ati toltu. Gaafa ati waliin bareeddu. Gaafa ati akka biyyatti waliin toltu. Guyyaa kan beektanii guyyaa nagaa kan kee ati nagaa keessuun kan kee nagaa qabaate. Gaafa uummanni kan kee nagahaan oolee buli. Gaafa ati uummata waliin qubattu wajjin nagaa qabaate. Gaafa uummata wajjin qubattu wajjin nagaa hin qabaatin. Gaafa uummanni ati waliin qubattu si ajjeese. Gaafa uummanni waliin qubattu lubbuu sirraa mure jiraachuu hin dandeettu jechuudha. Waliin jiraachuu hin dandeettu jechuudha. Walirraa fuutee walitti heerumsiistee waliin jiraachuu hin dandeettu jechuudha. Mana amantaa tokko keessa waliin jiraachuu hin dandeettu jechuudha. Dhumateera. Maaliif obboleessa kan kee mormarraa muraadha. Haadha kan kee harmarraa muraadha. Haadha kan kee ajjeesaadha. Bombiidhaan madaamaatii walitti gubaadha. Akkamitti wajjin jiraatta jechuudha. Har'a fakkeenya uummanni Oromoodhaa guyyaa tokko dhugaan isinitti himuu barbaada. Fakkeenya Wallagga keessatti shirri Wallagga keessatti dalagame uummata Walloo Oromoo kan agartee maqaa Amaaraa irratti maxxansanii maqaa saba biraa irratti maxxansanii biyya san keessa sabaatti qubate humnummaan mootummaa keessa jiru uummata san irratti reekka raawwate maqaa Oromoo ittiin balleessaa ture san har'a mootinoo gaddeebi'aniiti humnummaan sun har'a uummata keenya gurra'aa jira ajjeesaa jira jechuudha. Sigale gaafa sana hagam akka jantaa godhaa turan ni beektan jechuudha. Har'a fakkeenya wanni kun tahe
Oromoon fakkeenya irra gabbahee namni tokko namni dubbatin jiru mootummaa keessa namni dubbatin jiru ijoolleen nama lama nama sadi namni torba badan jedhaniiti paarlamaanni guutuun waya gurraacha uffatee iyyaa ture jechuudha ni beektan. Kanaaf dhimmi falli biraan jiru falli kenna daangaa kenna keessaa nu keessa uummanni kun karaa nagaatiin bahu gaafa isaan karaa nagaatiin bahan namni tokko akka isaanitti hin buune Oromoon haala mijeessuu qaba yaada jedhuun qaba. Hedduu galatooma ulfaadhaa an viidiyoo illee dalagee jira diitu godhaa sheeru godhaa isin jechuudha baata galatooma.